harkarran buufattu opereeshina galee maal akka viidiyoo mata duree irraa isin agarsiise haati faaxee akkuma argaa jirtan kaleessa sargii baaleen ijoollee baalee jedhamte ijoolleen baalee kan sargii waan wayii qopheessanii fi jennaan gibjaa qopheessanii fi nannaqanii haati faaxee kanatti qalbii namaa cabsaa oolte namoonni hedduun karaa tiktookii karaa feesbuukiitiin haadha faaxee rabbi riskii isii ofaa sole fuuldura haadha faaxee kana ga'ee yaaki. Nagise tokko nama aarsaa bara kachi teessee qoonaa tuun footoo agartan kun waa'ee sanaallee viidiyoo jiraallee tokko seen agarsiisa. Taphaan yeroo viidiyoo jira wanni akkana kana seen agarsiisu namni waa irraa fudhata bara waa irraa fudhata malee zimmeetiin. Ani amma zimmeete yoo maallaqa dalagachuuf maallaqaa fi miti yaani namni waa irraa fudhata. Uffannaallee fakkeenyaaf uffannaa koo namni uffatee gizee karaara deddeemee beeksisa godhe agartanii uffatanii miti. Kanaafuu waan agartan malee waan raawwachuu hin danda'amu. Kanaaf sababni viidiyoo waraabnu itti aansuudhaan ammoo Amzaa Boornaa akkuma footoo isaa agartanu kana dhukkubsatee opereeshina galee maal akka qote namni adda wallaalu dhukkubsatee opereeshina galee jira du'aa inaa godhaa jedhee dhaammateera. Amzaa Boornaa namni wallaaleen jiru raadiyoo daandii haqaa makkaan keessa waggaa 6 kan namni footoo isaan agarre waa hisaa tokko hin beekne raadiyoon daandii haqaa jedhee dabarsaa ture sagalee uummataa ta'aa ture erga gara biyyaatti deebi'ee ture biyya jira koo dhukkubsatee amma opereeshina galee du'aa inaa godhaa dhaammatee jira akkuma jirtan hundi keessan du'aa godhaa itti aansuudhaan ammoo kaleessa viidiyoo hunda isaatiin agarsiisa kaleessa Bangladesh keessatti guutuu biyyattiitti hiriirri guddaan Filisxeenii bahame Itoophiyaa keessa muslimni jira inni jiru immoo maqaa qofaa sheekonni ni jiru akkamitti waamuu dadhabe akkamitti mootummaa kadhannee hiriira baane jechuu dadhabellee Filisxeenumaaf guyyaan tokko Itoophiyaan guyyuma tokko sana gadhiifametu hiriirri guddaa tokko maa godhamuu dhabee musliima maqaa qofaa jechuun nama asabsiisa warroonni muslimaa Israa'eel akkasitti muslimoota Filisxeen cafacaftee tumteetti kun Bangladesh kaleessa mee viidiyoo jiraa isin agarsiisa guutuu hiriira bahanii akkasitti jedhan mee viidiyoo haadha faaxee isin agarsiise keetan Mekan jira Filisxeen Bangladesh ilaallee kaane kan jira haadha faaxeetti seename kolfaa bashannanaa taphataa subscribe like godhaati YouTubeen kiyya kuma 100 guutu. Inni kun shittoo miti zamana keessa biifamu suma biifadha malee baalii godhaa booyaa. Subscribe godhaa YouTubeen kiyya kuma 100 guutu. Dhugaa rabbi gaafa inni kuma 100 guute immoo waan isin koomentii jalatti jettan sanan godha. Yaani waan gurguddaa kana namatti himna waan ciccimaa. Waan isin YouTube jalatti jettan sanan godha yaa nama dhaafinaati. Viidiyoo waraabee kakoo. Akkasii obboleewwan an arsanii kuma 100 guutaa hin addanii. Afaan jiraatiin, afaan Ingiliffaatiin, afaan beekanu kaleessa akkasitti addunyaan guutuun hiriirabaate ilaala. غزة معانا في كل مكان وفي كل زمان تضامنا مع اخواننا في غزة علم فلسطين ترفرف في يوم استقلال بنغلاديش شوفوا الله ينصركم وينصر اخواننا المستضعفين في كل مكان غزة معانا في كل مكان وفي كل زمان تضامنا مع اخواننا في غزة علم فلسطين ترفرف في يوم استقلال بنغلاديش شوفوا kaleessa Bangladesh keessatti firii Filisxeen jedha guyyaa guutuu akka hiriira guutuu biyyattii bahame maal hojjanna Itoophiyaan egaa akka waan hin jirre muslimni hin jirre rabbanu taasise akkama goonu meeme mee isa kan jara keessanitti ceegaa
haati Faatee akkamitti ibsaa garuu ibsaa qofa deddeemte haadha Faatee maakiiti malee sicha kama waan beera geeffadha. Assalamu alaikum ya jamtalana ajina. Assalamu alaikum ya jamtalana ajina. Nurana fina kota ya hirbo masakin. Assalamu alaikum ya jamtalana ajina. Assalamu alaikum ya jamtalana ajina. Nurana fina kota ya hirbo masakin. Suuta waraaba malee hindora yaa laylike garii Madiina jedhaani gammate. Suuta waraaba malee hindora yaa laylike gariin dawaama jedhaani gammate. Naaso sobii nuriyee naaso sobii garii Madiina jedhaani gammate. Warri kee laalla turaa gaafa kobii gariin dawaama jedhaani gammate. Kukubbaayaa kukubbaayaa kukubbaa. Garee Madiina jedhaani teessi tulleena jala hambaatu gurbaa. Obboleewwan ibsishaan kaleessaa warra baarii yookaan isaa nam ta'u qopheessan itti fakkaata. Akkasitti sagantaan godhamee akkasitti salaam alaikum Huseeniya. Ani amma sagantaa baalee dhaquun qaba. Baalee gaafa naqe qama kaantina simattanii ammoo baalee dhaqee akkasitti yoo simatame tuwaa tokko ijoollee baalee tokko lammeeffachuu nama kun qabaju. Na dhagaanii garuu baalee gaafan dhufee tokko hinaa barbaada. Yaani tokko hinaa barbaada. Dhagaanii fanii. Tokko hinaa barbaada. Sapiraayizii fide jedhee ol galcha. Amma akkanatti haati Faatee kuni haadha Faatee Rabbiin abbaa manaa bareedaa amala qabu siif hayiroo. Ila bizee akkanatti maakiinii fi ibsishaan wallaalanoo shoofu. Laal dubbii isa garagalte laal yeroo tokko dugdatti deebifti. Haadha Faatee rabbummaan siif hayiru malee haadha Faatee inni huruu qabatee bira taa'u kun maali inni huruu qabatee bira taa'u kun harkarraan buufattee akkama ibsisha harkarra kaatee harkarraan buufattu huruu qabattee maa bira teessamaa warqii kana haadha Faatee warqii bareeddu kana harkarra buufattee atillee obboleettii maal kan buufatanii bar harka buufachuun ikkoo sorry harkarra buufattee maa akkana teessa maal akkana taa'u maan ishaadha maanni ibsishaan kun akkanatti qabee fakkeenyaaf akkanatti qabee bira dhaabbatee xiyyiin bira taa'ee ija keessa laala haati Faatee akkas jallatteetti ati immoo maaf akka teessa harkarra buufattu daraa harkee buuta jabannaati yaa boo kam qalbii namaa cabsa moo idiitiidha viidiyootti al mushkila idiitii fakkaatti wanti Allahu a'lam egaa idiitii fakkaatti wanti kun idiitiidha moo wante nama shakkisiifti amma kana warri beekuu danda'u warra achii qofa garuu idiitii fakkaata reefin argaara wallahi am sorry wallahi sorry reefin argaara idiitii fakkaata ila magaarrajaanii qaxxalaan magaarrajaas idiitiidhaan walitti fidame fakkaata lukti haadha Faaxeetiif lukti gurbaa walitti gale walitti hirkatee jiru walitti gale ammoo fireendii haadha Faaxees kana jechuudha abuna aappii idiitii meeqaan matu yuutuubii irratti barsiisaa ture matu yuutuubii irratti agarsiisa amma kanatti na gowwoomfame deebi'ame rabbi isinii fadhiisu amma kun idiitiidha jechuudha akkanatti ilaalame idiitiidha reefnaa galaaraan ammoo inni kun haadha Faaxee jaallatee jira yaa salaam hin taa'an illee wal biraa guddaadha mucaan guddaa gibbidaadha mucaan gibbidaadha foon qaba bakka hin ta'a haadha Faaxee rabbiin haadha Faaxee qalbii gaala garfachiise nu agarsiisu haadha Faaxee gaafa ishiin eerumte gaafa sargiisi kaayiroo nanna qabaar kaayiroo Again deebi'a guyyaa tokko achi affii gaara miti ijoolleen. Rabbi qalbii kee fayyisu haadha Faaxee ko maaliin sii godha maaliin sii godha ammoo siin ta'a garuu siin ta'an siin ta'a qaliyaa kee ijoollee bakka keenya kana intanaa itti hafanne malee an sii ta'a taanaan maa rakkoon qabu beektaa akkasi subscribe godhaa like godhaa galatooma.